An oromoo ta'eef miti beektaa garan uummata falmu. Wallahi dhugaa isaaniitu garana nyaata. Uummata dhugaa qabu, uummata haqa qabu. Maal uummanni beegi as dhufee jira. Amma riphee lolaa maal waan tokko namni keenya yaadachuu danda'u qaba. Shanee jedhanii irratti madaalan. Kuni kijiba. Define, defame and destroy. Karaa Hitleritti fayyadame kana. Uummata tokko maqaa wayiitti dhoobda, saniin maqaa balleessita, san booda hin balleessita. Define, defame, destroy. Waggaa dheeraadhaaf maqaa abaa'ootiin. Waggaa 27 namni keenya kadhumaa ture. Abaa'oo waan taate warri hin beekne Oromoo waan ta'eef. Oorruu isaatiif waan dubbateef. Yoo saaman xiqqoo keeshaa waan jalaa qabateef namni keenya dhumaa ture.